aruuza nama 300 kan guyyaa har'aan tanaa galeem ummata kaayyoof jiraatu abdii calaqqee jireenyaa gammachuun guutame keessatti cidha jumlaa guyyaa har'aan tanaa Gaazaa keessatti gaggeeffameedha. Fuula boqonnaa jireenya haaraadha. Ummanni kun erga haleellaan lammiilee isaanii hedduu kanneen 100,000 olii galaafatee booda sirna cidhaa jumlaa marsaa lammaffaadhaan guyyaa har'aan tanaa Gaazaa keessatti bifa ajaa'ibaa fi ho'aa ta'een gaggeeffameera. Misirroo fi misirrittiin gaa'ila isaanii ijaarratanii jiran cidha jumlaa kanaan bultiin nama 300 ijaaramee jira. Manni isaanii abdii fi imala haaraa keessa gadi dhaabbatee cichoominaaf xiiqiidhaan cidha kanatti seenan. Sirni cidhaa kun onnee addunyaa kan taate biyya yeroo hunda roorroon isaan irra deemtu duumessa cunqursaa jala taa'anii ummata abdiin guutame san keessatti har'a gaggeeffame. Cidha kana gammachuu qofa osoo hin taane manni Falasxiin kun ammallee jireenya jaallachuu fi waan hunduma rakkoo hamaa kana keessallee osoo jiranii lafaa fi lafee isaanii biyyaa fi biyyee isaanii burqituu onnee isaanii irratti waan hunda keessattuu abdii osoo hin kutin jireenya isaanii keessatti lafaa fi lafeen isaanii amantiin isaanii onnee isaanii irratti maxxanee hafuu isaa fi wareegama barbaachisuuf qophii ta'uu isaanii mirkaneessanii jiru. Eeyyeen har'a guyyaa kana cidhatu ooleem cidhatu as cidhatu jiram bultiinis ni dhaabbatam hormaanni islaamummaatis itti fufam islaamni wal horuudhaan dagaagee ni lalisam waldhaansoonis ni jiram qabsoonis waluma faana jiram jireenyillee ni jiram hangamuu wanti ulfaataan isaan qunnamuus abdii kutannaan isaanii yoomiyyuu hin dhufu. Ummata jecha abdii kutachuu jedhuu fi jecha yeroo hundaa of duuba deebi'uu jedhu sammuu isaanii keessa haqee jiru. Ummata xiiqiidhaan ummata furmaata malee yeroo hundaa of duuba deebi'anii sakaalamuun itti hin mul'anne ummata abdii bilisummaa abdii xiiqiidhaa argaa jiru. Ija isaanii keessatti bilisummaan mul'atam. Allahu akbar, Allahu akbar.